Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan nu eegdanii har'as keessummaa biraatiin walitti deebinee irraa kofallaa irraa taphannaa wajjin bashaa jennaa nu faana tura gamanaan boonsaan jira gamanaan immoo Habtaamuu Marid jira boonsaa Sooressaa. Boonsaa Soorechaa asin immoo Habtaamuu Marid social media irratti kan biyya kolfaan fixaa oolan yeroo kan namarratti buufatan yeroo baay'ee immoo kan isaan irratti bu'u har'a isaa wajjin haasofnaa turtii gaariin wajjin qabaadhaa jennaa Habtaamuu walitti deebinee ka walitti deebinee jaalatamtoota kabajamtoota keenyaa kinoo boonsadhaan ka har'a fellafiitii wal geenyee jirraa warri nu daggaftanii nu gammada warri nu jibbitanii nu gammada asiniin jechaati kameeraan kiyya sun kaminni sadanuu hojjeta obbo boorsaa wal fakkaataa nuun jedhanii isi maal wal fakkaannaa ati gurraacha ani diimadha maali amma mina caaltaa dibinni keetis baay'ee nan caalu koo waan nu gurraacha nama fida kanaafuu yoo oromummaa tanaan fi goofaree tanaan wal fakkaanne malee wal hin fakkaannu. Ayyee ani baay'ee sin jaaladhaa sin kabajaa. Maaliif na kabajjee na jaalatte? Baay'ee odoo sin beekin miizee keenyaa taatee baay'ee wajjin caffarsiisaa turanii garuu misirrooti amma ammaatti hin arganne kanaafas jaalladha. Maarreen dawwaltuufi? Omaana silkiin muudiin beektu muudii nyaatte malee muudiin beektu. Muudii kan hin beekne muudii moo nyaattu maasiin gootu kaasii muudii marra oolti. Muudii marra oolti jira muudii walaatte. Muuzii nyaatti. Anumaan jenne dubartoonni na of kolcha. Hayyee Habtaamuu kanaan dura wal agarree waliin sirriitti taphachaa turre. Habtaamuu waliin kanaan dura sirriitti waliin taphannee irraa ammas irraa taphannaa. Boonsaan immoo gara TikTokitti osoo hin dhufiniin dura akkam turte weellisaa turte natti fakkaata sirboota wayii gagadhiiste. Ani jalqaba irratti maqaan kiyya weellisaa Boonsaa Soorechaan jedhama. Kanan aladhes godina Shawaa Lixaanaa jiree magaalaa beekatteeti. Warra Ambooti. Gara Mogorirraa. Mogorirraa godinni isaa Amboo jaleera. Godinni Amboo jaleera. Achumatti sirba jalqabde. Okay. TikTokitti carraa kamiin dhufte barbaaddeetuma dhufte moo amma mintaa TikTok irra eega turte? TikTok kanaan itti dhufe bara 2016. Okay, barana. TikTok kana hojjedheetis hin beeku. Mucaa godinyaa kiyya tokko jira. Inni hojjechaa ture Boonsaa TikTok kana hojjedhu si fayyada. Boru soyyuu aartii kana hojjetta waan ta'eef hojjechuu qabda naan jedhe. Isheenneet hojjinee galle. Yeroo kaan jalqaba TikTok kanatti dhufu muudannoo baay'ee si muudata tokko bilbilli kiyya qulqullina hin qabu gara baadiyyaa kana deemeta waraabamaa ture namoonni immoo ijoollenis seera waraaban hin jirani biyyee irra caalaa namoonni kan nageekaa turanii biyyeen tokko hin jira biyyee qoffaramaa wayii biyyee qofforoo idoon ta'in ani akka kiyyatti baagiraawundii filadheetoo biyyee san keessattanii achitti waraabamaa ture gaafa kana achi keessatti viidiyoo jaan tokko waraabamee sirba wayii achi keessatti sirbe gaafa kana biyyee kana keessaan baatu achi keessatti dhagaasu sirratti garagaru maalidha naan jechaa turan. Ati bakkuma tokkotti viidiyoo jaa hojjette? Achumatti hojjedhe kan beeku reeffan itti dhufe waan ta'eef isa immoo odumaan editingiin godhini normaaluma isaa poostii godhaa ture gaafa kana jechaa nutti dhufe immoo kun Amaanu'eel Amallaxee jechaa turan. Amaanu'eel Amallaxee. Qabalaa badee jechaa turan gaafa kanani achi keessatti gaafa seenuun amma ka fooloo fi fooloongii sanuu addaan baasee beeku. Gaafa ni fooloo nan jedhan fooloongii na godhan jedhanii artistiin qabeenya qabu tan artiin qabeenya qabu jedhe. Gaafa kana poostii godhee artistiin qabeenya qabu na jajjabeessaa jechuu barbaade artiin qabeenya qabu. Artiin qabeenya qabu. Gaafa kana guyyaa sadiin boodaniin yaadadhu diraaman jiru hojjetame. Gaafa ni ol ba'u biyya ijoolleen garaagaraa naan lallaalu ganama ol bee boonsaa dhufe hin dubbatina jedhan. Maani Bicaa wayii nawaamee kootu taa'inaan jedhe maali laala hojii keenaan jedhe amma daa'imti dhufanii hin kolfa karaa irratti kutatanii daa'imtoonni hin deemtanii as jennaan ijoolleen gur jedhanii deemanii achiin ba'ee
guyyaa midhaan hin nyaadhu halkan hirriibni hin qabu. Hin Sammuu argu. cinqiti ta'e. Cinqati ta'e maa oduun hojjechuun kiyyarree. Boonsa ifa manaa godhe dammaasi qabee gooftaa koo. Kanaaf hiree na gubatee an jettu ani immoo qayyootti ofitti baay'iseeti immoo maal ta'e gubate mucaanii jedhee wanna adii san laat gootee dheetananii eessaaf na gubate jettaare. Lakki haaftee qeengni yeroo namatti baay'ate baay'ee keessa namaa miidha waan ta'eef akkasumas jechoota garaa jechoota Oromoo fuulduratti dubbatamuu hin qabne namoonni jechaa turan waan ta'eef miidiyaa kanarratti ba'anii isaaf keessi waan na gubate marrimaanii jedhee waassan jedhee. Maal xiqqoota qattanii hin godhine jalleetti an dhugaara. Sirratti hojjetanii akkana faayida bi'aare. Oduu argattee maal gootan? Gaazexeessaa keenya maal dammaasi qabee takka itti nu haa godhu afaan isaa sanii na gubatee ani hin dansiiti lan nyaalle. Na gubatee dhamaa beekana. Sirbaan jedhaa? Mee. Malli maali yaa korma koo malli maali yaa korma koo malli maali ijoollee maaloo echana nyaadaminaani na gubate marrimaani ijoollee maaloo masanga maala fambaatu talbaa facaafata taati ijoollee maaloo tokko nyaatee tokko taa'u wal gaggalaafata taati kanan jedheef kanaaf kaa. Sagalee kana maaliif qeeqarree ammoo sagaleen hin bareeda baay'ee boonsa. Boolla san keessatti waan achitti hojjedheef sirba tokko sirba yaa kibbituu tokko na sirbee. Achumatti? Ashaabalee jedhamu tokko irra jireenya. Ashaabalee san Ashaabalee san irratti naqeeqani. Maal jettee sirbisa? Ashaabalee tiyyaa ashaabalee tiyyaa ashaabalee tiyyaa. Ashaabalee tiyyaa baarisaa gaalee tiyyaa baarisaa gaalee tiyyaa. Ashaabalee tiyyaa rabni buuna qotuu buuna nagaadhaa malee. Ashaabalee tiyyaa shaggeta maalaan godhee ittarraa gaadaa malee. Ashaabalee tiyyaa ashaabalee tiyyaa. Ashaabalee tiyyaa baarisaa gaalee tiyyaa baarisaa gaalee tiyyaa. Bari sagaleetti yarree dhaamsarree kennina himne didaniitu mana keekanii. Bari sagaleetti yarree sagaleen kiyyaa bareedaadha moo bareedu sagaluma kiyya kana bari akkasumas immoo koomantii naa kenni jechuu kiyyaan gara kiyyaan isaan garuu harka caalaa qeeqannatti baay'atanii gaafa kananis bakka erga hojjetanii annoo jedhanii amma gara hoolotaa kana fa'aa hundeeme. Dhufe. Bakka bunaatti irree na laalaniiti. Buluun akkanatti gaafan deemu, gaafan daandii qati jedhee deemu, akkanatti gargaranii nan laalamoon ija lafa jalaatti nan laala. Rakkannaa inni gaaf tokko inni abbatu ijoollee sadan tokko na laala. Gubadde biraanatti baay'atee moo nama namaan laalaalta tiiktookornaa numaan jedheen kolfanittuma gadi qabanii. Egaa kana namni akkanatti siin fammasa kunoo. Anaaf garuu feemasii guddaa na godhanii beekamtii guddaa na argachuu. Garuu yeroodhaaf si gube si aarsee. Yeroodhaaf keessa kiyya baay'ee tokko na jedhee. Sirbicha kanaaf qabatee gara keessa kiyya na gubate. Ana caalaa gubate jechuudha. Baay'ee tokko na haaraa immoo haariin danda'amu. Habtaamuun osoo shimalaanuu sin argadhee sin dhiisu jedhe haaree innis amma dhiifama jedhe malee. Ati immoo akkana fa'aatti. Udoon argadde si waraana jechuudha bakka cuumu odoon qabadhee na waraane. Anan akkas jedhee suni wayyaalaan qaala'insi jireenyaa itti ta'uu dinnaan aartii dheedheetoo maqaa aartii barreesse dheedheetoo fuulduratti iddootti godhee ture. Gaafa kana uummanni itti ka'ee natti kolfaa jiru gaafa sagalee kee argan kun mucaa akkanatti sagalee kana qabu mucaa akkanatti dandeettii kana qabu an jedhu namoonni baay'een arrabsaa turan. Gaafa kana inni ammoo sirriidha mucaa kana feemasii godhuufan malee mucaan kun dandeettii qabeedhee bira darbuun qabu mucaan kun akka buruutti akka jajjabaate bakka guddaa ga'uu barbaade malee ani isa qeeqofii moo jedhe inni bartee asirratti ana feemasii na godhuu odoon ta'in fooloorsii isaa dabalachuudhaan malee gaafa fooloorsii isaa dabalachuudhaan malee anaaf jedheeti miti jechaadha. Kanaaf gaafa hojii kiyya kana bakka nagaanii anis hojii sirba cidhaa misirroo jedhu tokko mummuree gaafa kan lakkisu yeecha dhatte dura yeecha dhatte du'ee ka'e moo namoonni jedhanii irra hin jira. Silaa isuma. Isuma moo maayidhaa isa moo ijuma kooti warri jedhanii jedhu amma gaafa an akka Waaraa Tashoomaa an akka Bashiqaa hin jira an akka Tsaggaayee
Kootta too hojii mucaan hojjete ilaala. Sun immoo hojii keessan hojii hojjettan fidaa nutti agarsiisa. Mucaan kunoo eecha seen ture dhokadhaa jalaa jedhanii barreessanii. Booraa Tashoomaa kun gara kiyyaan dhufee naan barreessine beektee gaafa sirba san umree gallakkisuun. Kan ijoolleen tiiktookii ofii jalatti maxxansan jalaa dhaqee jajjabaa hidhate cimaa namaa jedhee na barreesse. Ergasii immoo laaffistee bakka. Na dawwalee too kallattii na dawwalee dhiifama naan jedhee gubaddeeta walaloo wayiitirree barreesseefi. Okay. Booraa sanii jechaan. Walaloo jetteefi? Akka walaloo wayii. Achirratti walaloo tokko jedheefi immoo deebi'ee dootii na godhee dhiifama naan jedhe gizee lama dhiifama na gaafate. Booraa Tashoomaa kun jechaadha. Isumarraa anis feemasii ta'ee aaruu dhiise gaafa kana immoo magee buleen kun tiiktookara beekamaadha. Gaafa keechan na barreesse keessan na dubbisinaan jedhe. Muna naqee akkaawuntii isaa jala laalu akkaawuntii isaa fagoo jira. Kunis jechaan haadhufe immoo na arrabsuudhaaf immoo maallatti faradee yoo illee nan dubbisa moo akkama nan dubbisa wanni fe'aa. Haadhu fedheetan naqee dubbise gaafa kana mageen kun ati nama cimaadha. Nama aadaa ofii keessa gadi buutee sirba kana fakkaatu hojjettee uummata keetii dhiyeessite waan baay'ee namatti toludha. Ati nama cimaadha jajjabaadhu si jajjabeechuu qabna. Kanaaf siifan dabalaa guyyaa tokkorree dhuftee ani illee waan si jajjabeechuun jira naan jedhe akkasuma na waamee gara Jamoosoostitti na waamee achitti tiiktook irree waliin hojjennee intarvuu gara garaarree na gaafatee. Isumarraan ati nama cimaadha. Namni beeksisa guyyaa guyyaadha si hojjechaa oolaa itti qaana'uu qabdu. Anis immoo muuddannoo kana keessan darbe waan ta'eef muuddannoo kiyya kanarraanis laaletanii akka ati jajjabaattu si godhee asirratti magee bulee baay'een isa galateeffadha. Baay'een isa kabaja bakka jirutti nagaan haa ta'u jechuu barbaadeen. Warra si qeeqan keessaa deebi'aniitis immoo kan sitti araaraman jiru kan si jajjabeessanis jiru jechuudha. Warri na qeeqaa turan keessaa gaafa sirba kana arganii tokko qeeqaa tokkoffaa nana ture. Kanaaf immoo gaafa hojii kee argu baay'ee tokko natti tole waan ta'eef kanaaf dhiifama naa godhee warri akkasitti irree na gaafatan jira. Baay'ee bareeda. Gara Habtaamuutti deebina. Habtaamuu wajjin akkamitti wal bartan tiiktookii booda moo sanaan dura wal beektu iyyuu wajjin faa dhiichistu gizee tokko tokko. Habtaamuu wajjin kan nu itti wal barree ani gaafa na Habtaamuu argu haftee kee takka zammaraa takka istorbaa takka dibbee rukutaa maaliin gaafa kaananii maal ta'e ijoollee silaa nagaa qabaa mana jedhee talla wal fakkaattu wal barbaaddeen akka kiyyaa kun jechaa dhufee deetan yaalaa ture ani yaalaale asirratti zammaruuf sanis hin beeku zimmaaree sanis keessa sinnanni haftee kee ol laalu onumaan aareetti ofirraa dhoo. Uleedhaan. Inni haraa odoo bira jiraate ilkaan waan jiru nu fakkaatan. Haftee baay'ee keessa saattaaraa gaafa baala xibabee namoota baay'eetu waa'ee baala xibabee san irratti kolfa du'e. Doossi argadde maaliif akkas jedhaa mucaa sun maaloo nama sodaachisaa inni odoo nama argatee shimalaan nama niisu nama galabbata warri jedhan irree hin jira. Hafteedhaan kaanis qeeqamuma kee kanarraa laaletan hafteedha gaafadhee bilbila naa kenne wal barree akka jarraa asitti ol beellamnee tiiktookii waliin hojjenne dhufan Amaanuweelidhaa mallatanii lamaan jechaa wal argatte kanan biraatis dabaladhaa. Warri afaan hin jiru. Waa baay'ee haasaa turan waan uummata Oromoo fuulduratti nama qaanessu arraba beektee Oromoo maqaa lama qabu maquma tokko qabna gaafa nu arrafranne isaanis arrafaman jecha gara amma saba biraa olaalte akka Amaaraa kana waan gaarii hojjetanii badaasa hojjetan harka walii cabacabu. Keenyoo harka walii cabacabu dhiisi yoo harka walitti rukutu warra harka akka ati Galabatanii rukutu. harka sirratti galabatanii rukutu. Harka sitti rukutu malee akkanatti dabaddabanii rukutu. Asiin rukutu mai isaan waan karaa yaadamne asiin akkanatti rukutu. Kanaaf Oromoon keenya yeroo baay'ee ol gabbuusa. Kanaaf ol gabbuusu irra dogoggora oliittis olitti himnee waan gaarii waan hojjennu karaatti ol deebinee baay'ee bareedan jedha. Ayyee egaa wal agartanii sirbas wajjin sirbituuti Habtaamu. Erga gaafuma wal agartanii ani durallee hin agarree odumaan kiyya warra naqee ilaaluun isa arge kunis hin jira hin jedhee tokkos arge inda'u miizee duraatii kuni miizee naa godhanii inda'u mucayyoo hawwii jedhanii takka hin jirti ishiin immoo niitii naa godhanii hin ichisna bakka tarree galee miizee caalaa hin jedhan caalaa intarmanti hin jedhan. Jara kana barbaadee argachuun qabanan jedhuun haali kaasilaa miizeenaa godhanii walee waliin akka waliin jedhuun boonsadhaan wal arganne
Boonsaan dhufee asii cidha wayii deemee asuma walitti wal agarree wajjiniin taphannee aannan wajjin dhunnee wal gaggeessinee isa taanee bakka waan jirullee waliif dawalaa jirra. Dhugaadha namni hayyuu ta'uudhaaf yookiin immoo beekumsa namaa kennu waaqayyoodha. Namni isa biratti immoo namni si qeeqee jajjabeessa malee waa homaas hin godhu. Bar ani duraan hin dubbadhu baay'ee namni akkanaatu hin jiru. Nama afaan kiyyallee nama darbeen beeku ema jammaraa gisee aareetan waan mana haasa'uun beeku beekta. Afaan Oromoo tan dubbadhanatti fakkaatan afaan Amaariffaa kataateen beeku talaxxaafis hoggaan jedhuun. Surumaan beeku ani hoggaarraa wadhee immoo dallatu wanti akkuma tureen bahee ol. Kun dallate maal godha silaa deeme yaa deemu takka duuti godhani. Amma ani talaxxaafis hoon jedhu xigganyaa hoon jedhu Amaariffa Oromiffaa natti fakkaatte. Amma keessa darbee tan amma mikaabbii jechuun tan bikaabbii jedhe beektaa jala aareetan hin jira. Bikaabbiin jedhee akkasuma hunda isaatu yoo laalu afaan Oromoo keessatti akka lokota keenya keessatti ani lokota kee afaan Oromoo keessaa bahee bakka waan aaraatni silan gadhiisefan malee irratti xinxalee hojjedhee miti. Namni immoo nama qeeqee jajjabina sii kenna ni jajjabeessan ijoollee hedduun isaanii immoo warra jajjabeessutu baay'ata. Warra na qeequrra warra jajjabeessu baay'ata beektaa. Yeroo darbe nu biratti waadaa galtee turte kana booda isiniin arrabsu warri isiniin arrabsee dhiifama jettee sana booda immoo maal jettee deemte iyyuu ara? Yaadaaf qalbii isin haa kennu jettee eebbiste. Isaan hin dhagaan. Ammas na kenna arrabsuun. Garuu ati arrabsaan jirtu. Ani immoo doon arrabseesi asitti qaalii galee maalan godhaneetuma itti dhiite bakka kun maal tana sirban duraan nama arrabsisan isa muranii irra godhanii hoggaa muranii irra godhan sumatu nu arrabsee innaa dhufan. Isa kiyya keessa hona qachiina qabu akkaman godha haqe kiyya keessa haqe isaan biraa muuna qabu. Bakkatti hundumtuu muratee lafa godhe isatti gadhiisu. Anuma bakka aanaa baaruu anatti deebi'uun beektaa. Ani maalas hin godhen jedhan keessa afaan adawwalanii maal nu arrabsita. Ani maalas hin godhe mee jala gala laala viidiyoo kiyya jala honoon bosotee raadde dhugaadha. Hin jechaanii ture. Baay'ee nama ajaa'iba. Yaa ta'u malee immoo nu qeequun isaanii baay'ee shaggaadha. Baay'ee itti laffaanis waanuma saba keenyaa ta'uu tokkollee gisee hojjenne namni laalu namni kaa feemisii hoggaasii godhu feemisii immoo faamisii jettanii. Si jajjabeessuu kana osuma namni gizee kana keessa gamtaadhaan hojjetan beekta. Gamtaa san immoo akka achi hin dhanne xiqqoo humni sunis immoo si madaalti. Humna guddaa paaworii qabaachuu qabda. Isaaf bakka waan laaftuu nu harkaa taate beekta waan nuti hojjennu tunillee sirbuun tunillee waan itti laafte sagalee ni harkaan laala. Mee har'a silaa namni wal fakkaattu isiniin jedhu fiizikaalii muti yookaan fuulaan osoo hin ta'in ijjannaa qofaan osoo hin ta'in wal fakkaattu kan isiniin jedhan hojii wal fakkaataa waan hojjettaniif TikTok irratti jibban qabu garuu waan nama fanii godhu waan nama kofalchiisu isinillee aartaniiti deebii kennaa jirtu garuu nama kofalchiisa nama bashannansiisa kanaatu wal fakkaattuudha kan namni isiniin jedhu kanaaf ta'innaa laata. Amaanni Amaanu'eel dhaabanii maal luun jedhu. Amaanu'eel yookaan xabala. Amaanu'eel jechuun xabala mallattee maraataadha akka maraataa nu laala beekte. Ani immoo shiftuun hangaltu bara. Amaanu'eel. Lachuu wal fakkaatu kan isin jedhan hojii wal fakkaataa gatee hojjettaniif natti fakkaata. Mee isin inuma wal fakkaanna jettuun immoo uummata akkasiniin jedhu sanii nuyi xabalaan baane. Amma dhugaa dubbachuudhaa taanaan xabalaan baane boonsaan oon akkaata ilaalu booskii kana danda'uun oolu ani uluma sanaan honnadhaa. Kanaanis hin naqamu maalii boonsaa walumaa geessu harki tokko bakka kanaan jedhaa kanaan hin gamti sii gamti moo akkamii harki booskii kana wayya moo kana wayya. Ani amma beektee waan dhumarraa murtee waan na beefani. Namni sun iddoo na bira jiraatu ta'e yookaan nagaadhaa rukutuu hin danda'amu. Yeroo sanitti aarte waan ta'eef namni aare waan itti si dhawus hin beeku yookaan mataadha sitti bu'uu danda'a yookaan immoo harkaan waan godhu dhabee tamme haaftee galee waan nan godhu dhabnaanani fala dhabnaanani waanuma akka waan na bira jiru akkanatti waan asitti gara rukutuu natti fakkaata jalatti dhufu. Uffata naa dhukkubsattee. Ani waan numa rukutee yookaan haaloo kiyya baafadhu san natti fakkaata. Kanaaf anillee shimala tanarree baay'ee waan hin jedhu boskii kana hin danda'a. Natti fakkaate akkana jennaan akkana edidde akkana edidde akshiiniin kee namni baay'een muree fudhatee viidiyoo fanii ta'e viidiyoo kokkofalchiisaa jala galchuu warra nama ati amma warra qeequ keessaa tokko taate
Qeeqamaa turte dhugaa. amma akshiinii keessan namni muree namaan qeeqaa jira nati amma akkasan jettu san waan baay'ee. Sirriidha baay'een argeen ture. Boonsaadha innatti dawalame. Dura qeeqamaa turte namni dura si arrabsaa ture amma immoo ati nama arrabaatti kaate maali? Kinoo laali kan honan laalu kiyya isaa muranii too hojii ittiin hojjetachaa jiru. Mucaan badii nama illee arrabsu boonsaa. Anillee ka nama arrabsee hin beeku deebiin nama deebisee hin beeku. Xiqqoo anuma garaan kiyya keessatti gadi gubaddeetuma amma danda'amaa ta'e jechumaanan baafadha malee deebiseef hin beeku. Sirba tokko wajjin nuuf sirbitanii amma silaa TikTok irratti wajjin dhiichisaa ooltu. Sirba wayii wajjin kaamee keechan. Sirbuma tokko sirbuma sargii kiyyaa san odoo sirbinee sirga sarbii kiyyaa ani qopheesse mucayyoo dhabame malee odas illee sirbinuu sirba sargii. Kaanuu atis beekteetuma miizeen godhatte mucaan kun sirba aadaa sirba cidaatu hojjete waan ta'eef yeroo sanis nama biraan barbaadu achumaan naa sirba itti tateef miizee kana dhufte. Sidii dabarreedha mee gaafas maalan godha sira karaa dheeraa qaxxaamuree dhufes akkamittan dida daabboos fide immoo Oromoon gaafa waa tokko fuudhee mana namaa seene safuu qaba. Kanaaf daabboo kana erga naa fidee dhufe hin galchoodhaan daabboo muradhee miizee ta'eef kanaaf sirbeettuma misirroon qabu saniif dhufee na kadhate. Meeqa sirbittii san irraa sirbaa? Misirroo san jedhure. Wajjin jettumoo Ankaraa irratti dhiichistan san. Ankaraa? Ankaraa irratti aduu tokko an dhiichistan. Ati nu gargaartaa Tole. Ol jennamoo teenyetu. Akkuma barbaaddanitti. Bukinnuure? Heeboo yaaboo sooneeto walga'ee mooleen Oromoo. Yaaboo sooneeto walga'ee mooleen Oromoo. Giraari. Heeboo. Giraari. Heeboo. Giraari. Heeboo. Giraagaan daanagi. Heeboo. Ulaachu jaaladhu. Heeboo. Aduu sheentala. Heeboo. Walitti nunaki. Heeboo. Ayyoomi teekundo. Heeboo. Kolo sorufi. Heeboo. Anaagro atte. Heeboo. Aduu sheentala. Heeboo. Iyyuutti tolufi. Boonsan Heeboo. Tiramale. Heeboo. Oya bosoneto. Walga'ee mooleen Oromoo. Oya bosoneto. Walga'ee mooleen Oromoo. Amma kiyya dirbitu hafte. Haala utaalta malee si arge gabaabina kiyyaa malee waan hojii godha garte. Waan badaa yookaan waan uummata miidhu yookaan waan uummata gaddisiisu hojjenne kun bakka waan nama gaddisiisu waan nama bashannansiisudha malee namni nama bashannansiisu yeroo kana qarshiin hin argatani. Atamma qeeqicha sanii akka caarraa itti fayyadamte yookaan caarraa ittiin beekamtee argamte. Kanaan dura sirba sirbitee hin beekamtu turte. Garuu amma egaa TikTokitti dhuftee sababa qeeqamuu keetiitiin beekamtee argatte yookaan fammaste. Kana ergasii akka caarratti ilaalle dura aartee iyyuu garuu. Ani yeroo dura sirba hojjechuurree hojjedhe sirbichi kiyya sun sirba cidaa sirba misirroo jedhu sirba uummanni baay'ee jaallateedha. Egaa ani hojiin hojjedhe saniin beekamne karaa arraba TikTokii kanaan beekame. TikTokii. Gaafa kana sirbi kiyya dura viiyuusaa naannoo 50 waan ta'eera. Gaafa karaa arraba TikTokii kanaan dhufee hunduu na bareetoo bakka garaagara naan qofa naan daawwalles kan qofa waan jennes garasii na waamaa laal dhufe darbe TikTokara achumaan ergasii sirbichi kiyya sunis baay'ee laalame naannoo 63 irra jira amma 57 irraa ka'ee jechaadha. Kun hunduu kan taa'ame kaa ergama qeeqama TikTokii na qeeqan kana sirbi kiyya hojiin kiyya kun na laalame. Kanaaf achirratti odoomoo qeeqamuu baadde hojiin kiyya kunis amma na siqu. Kanaaf hojii kiyya anan hojjedhee hin beekamne karaa arraba TikTokii kanaan. Beekamtee kanaafuu yeroo tokko oolee bulee kallattiin itti fayyadus jira qeeqamu. Tokko nana fayyades akkamitti na fayyadeette namoota gurguddoo namoonni waliin beeknerree namoota baay'een bare. Ani yeroo baay'ee sirba sagalee goggogaa kanas sirba bakka uummata kana keessa gad bu'ee nas sirba yeroo sargiitillee. Sagalee goggogaa jechuun. Sagalee goggogaa jechuun meeshaa malee jechaadha. Anuma akka amma sirbinee kana
goggogaa jedhama jechaadha. Meeshaan ala jechaadha sagalee. Okay. Amma gaafa meeshatti godhanii sagaleen hin bareedame. Kanaaf immoo sagaleen goggogaa sirbamu waan akka amma sirbine jechaadha. Kophaa kee meeshaa malee ana sirbu. Kunis si qeeqsisee natti fakkaata. Qeeqa kunis maali sagalee goggogaa kana. Kanuma nuti gurbayyoo banne tiikitookuma keessa agarraa dhiibnu moo akkam goonis jennee dhiibnu jedhu. Deebisuufi uummanni immoo baay'ee na jaalata gara baadiyyaa kanatti gaafa sargii tirree na fuudhanii deemu. Waan irree dhabe kinoo birrii waan taate waan shayinaa kaffalanii tokko na gaabbasanii birrii dhibba jaas kumas ta'u. Naa kennu yoo farda irree dhabe ofiif na kadhatanii na fudhatanii deemu. Biraa dhamuu iddee boon sana yoo dhabame sargiin hin bareedu. Kanaaf isa barbaaduu qabu bakka ol gaafatanii bilbila keerree barbaadanii na fudhatanii deemu. Uummata raa keessa gadi beetan hojjechaa ture amma yeroo darbe yeroo sargii kana sirboota baay'ee sargii keessa gadi bu'een achirratti kukkutee sargii irratti tiiktookii jalatti kan lakkisaa ture. Galii qooti gabareedha. Kana nyaatta qonna sii ta'a jedha. Odoo beekanii akkatti jedhani. Qotee bulaa jechuun utubaa magaalaa qotee bulaadha. Maaliif qotee bulaa jechuun hunduu odoo argamee qotee natti tola. Nan argadha waan ta'eef biizinasiin wanni guddaan qotee bulaa irra jira. Garuu immoo namni hin beekne kun nama beekumsa hin jedhamu namoonni tokko bakka waanuma qotee bulaa kanaas. Haamilee nama tuqu. Haamilee si tuqu tokko qotee bulaa irree haamilee tuqu sirree haamilee tuqu. Ani yeroo tokko odoon galeetumaa qotee na jechisiisaa beekte akka isaan kanatti. Ati sirbisiin ta'u galii qoti ijoollee galeen qotaa rakkoon hin jiru argameeti qotiyoon habitaa. Goonni agarreesse oo dabdere bakka akauntii keenu ergito birrii tiraansferii sii goone qotiyoo sii binna hin qotta galtee too qotiisa si tagabbaase sirbisiin tagabbawu yookaan boochisi naan jedhu. Boochisi. Sagaleen kee boochisaaf ta'a malee takka sirbaaf hin ta'u naan jedhu. Maaliif seetan kaachirratti isaan akkas jedhaniif yeroo tokko anis sirba kana kaasa galma goggogaa kana waan itti baay'iseef inni uffannatti fakkaate. Samoona darbe tokko bakka baay'eetti na waamanii waltajjii wayiittis nan qabaa ture isas deddeemee samoona sana uummatumaan gallakkisaa ture. Waan yoo si jaalate uummatatti taphadha waaqaan lafti yoo si jaalate jechi isaan achirratti nama arrabsan jecha mataa nama dhukkubsudha. Ani guddaadha. Uummatuma kiyya keessa gabbu'ee amma fakkeenyaaf jaalala uummataa waan qabdu namni si waamee uummata keessa seentee taphatta. Isaan immoo gaafa kana arganii naaru. Hin gubatu mataa ofirraa buqqisuu malee humtuu nafu. Amma intarviyuu kana yoo argan maal waan jedhan sitti fakkaata? Amma gaafa intarviyuu kana argan immoo haftee kanaaf biraa tokko ijoollee deengaddaa wal fakkaattuu lola barbaaddii baga wal argitan caalaan maasin biraa dhabame tokkos mileedha moo mucaa tokkos inni maasin biraa dhabame isas waama jedhanii baay'ee gubatan. Arrabni jalatti nu arrabsani sammuu si zoorsa. Aninni gallakkise sanii gadee lakkise jedheen ture. Kanuma dandeessee jiraatte amma. Nama akkamitti obsa qabaatee amma namatu karaatti hidhatte gurbayyoo naan jedha beeku. Maalii badee maal gootee kanatti si arrabsuu badee maal dhiifte moo anuma kanaa maali naan jedha. Namoonni baay'een irree kan magaalaa keenya keessa anabichaadha achi weellisaanii. Achi keessatti naaru amma kun natti kolfu kun naaru kun immoo warri naa quuqqame maaliif of arrabsiiftaniif ta'u hojii kana maalti fayyada naan jedhanii tun addee ani immoo namoonni jajjabaan duubaan jajjabechaa jiru waan ta'eef ani haamlee naa ta'e itti cimee waraana odoo naa arrabsanii jedha amma yeroo hin deemu bagana arrabsan akka habtaamu sammuu na arrabsan jechuudha. Advantage naa ta'e akkana qeeqaniifani qulfii irree ookana sirraan gadi baasa. Amma ookamii qulfiin gabbaasaa san tariyaa kanan baay'isaa. Akkuma si qeeqaniifettee waan ta'e goota. Xinnuma waan hirmaa dabduun sim jedheetuma waan xiqqoo hanqisee jedha akkana qeeqanii jecha. Qulfii faala gootee. Qulfii asii surree duuba fa'aa jira. Maaloo qulfiin kun arriibootii jechaa fuute bagasii dabarte qulfiin sirraa bu'e. Amma immoo dadhabanii maalii suufuma kana kaawwattaa kafanuma kanarreen jijjiirrattu maali sirratti qoshashte mana hodhaa mana huccuu qabda moo maali suufufti kunnaan jechaa turan. Gaafa kaan immoo kafana biraan qabdu binaamee jechaa turan. Ani waa'ee kafanaatti namanu namni keenya beettee waa baay'eedhaan si madaala tokko bifaa si madaala. Tokko immoo istaardaandii kee uffata keetti si madaala. Namni beekusaas si madaalu kan namni kan ittiin madaalamu beekumsa. Qabeenya caalu beekumsa. Beekumsa qabeenya qabaattee beekumsa hin qabaanne ta'e faayidaa isin qabu karaatti si hambisa. Kanaaf uummanni keenya odoo ol qeequrra ol jajjabeessine waan guddaadhaan waan dogoggorres
karaa keessatiin ol gorsine walitti himnee karaatti ol deebinee Oromoo fuulduratti fudhatama qaba jedha. Anillee namoota baay'ee arrabseen beeku kanaaf ammas hin arrabsu waan barbaadanaa jedhanii ani hojii kiyya yoomiyyuu taanaan hojii kiyya wanni irraa deebisu hin jiru deemsa kiyya gara fuulduraatti tan itti fufa malee duubatti hin deebi'u jettanii karoora guddaa qaba. Karoora guddaa qabda waa hunda dandeessee itti fufaa jirta gara gama biraatiin immoo yoo ilaallu qeeqamuun kee yookaan immoo namni afaan isaatiin waa'ee sirratti buusuun isaa akka xiqqoo beekamtii akka argattu seera kunis carraa tokko. Inni arrabni biraa inni gabaree maal kan jedhamu sun inni immoo bareedadha jechuun yaaduma si qeequuf malee yookaan dugdi biyya kanaa qotee bulaadhaan tire qonnuma waan ta'eef namni tokko lafumaa ka'eetuma jechuun qonni haala baramaa ta'een gatii hojjetamuuf humna baay'ee itti baasta garuu dadhabbii baay'ee itti baasta garuu namni tokko waan ta'e digirii qabachuuf tokkoffaa kaatee maal hanga dhumaa waggaa 15 maal sitti fudhachuu danda'a miti yoo xiqqaate qonna baruuf garuu abbaa kee jalatti ilaalte hojiin isaa salphaatti waan baramuuf jecha malee qonni tuffatamee miti kanumaan asirreeffatanii nus kana jenna gama biraatiin sargiin sirbaa oolaa hidhee ture. Sirba sargii nan qaba jette sirba sargii san xiqqoo irraa nufaa jedhu irraa jalaa qabna. Na jalaa qabdu kaa itti fufuure bitti ishite sagaleenti yoo bareedduu ta'uu baatte maal godhu kolfinaa dara hin bareeda hanga amma. Misirroo daasillachuu bagaan fuutan kinoo warra guyyaan gammachuu. Misirroo daasillachuu bagaan fuutan kinoo warra guyyaan gammachuu. Bagaan fuutan kinoo warra guyyaan gammachuu. Walirraa baagattanii yeroo dheeraa turtanii ciini keessaanis ga'ee kinoo haala gartanii baay'ee argitan jinqii kinoo har'aa ililchii baga waliin singee. Dhugaa nu osoo hin dafee kana fuudhu ta'e si yaammadha dhugaa. Rakkoon hin jiru. Baay'ee sagaleen kee hin bareeda. Baay'ee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kan tiiktookii akkuma jirutti ta'e sagalee jechuun nama muuziqaa ta'uu ni dandeessa sirriitti. Kanaan duras taateerta garuu warri si qeeqan si afammasan malee simmiine amma saamilee saniin itti deemi keessumaayyuu misirroo kanoo shawaa kana na yaadachiise. Baay'ee anallee baay'ee. Salaalee bachuu istaayilii kanaan sirbama yeroo sargi sagaleen kee hin bareeda. Sirbichi isaa haalli qiribbirii isaa hojii isaa uummanni kun fardeen yaa'ee uummanni bakka tokkotti yaa'ee baay'ee sitti tolu beekte baay'ee uummanni jaalate sirbicha san laaluu dandeechu sunis. Sirbi kun keetuma? Kiyyume anumatu hojjete. Anillee ofuma kiyyaa afaan hojjedhe aartota jajjabaa kanatti gaafa sitte kaasunis beektu namni waan keessa darbe sanii laalee ta'u si gargaaruu hin danda'u. Gaafa gaafattee waanuma sirrii hin taane kanaa sirrii dheedessi bira darba waa sirraa barbaada. Aartiin Oromoo keenya ol guddisuu hin barbaadu. Kinoo amma aartistoonni lafa dhufaawwan ijoolleen baay'ee jiru maaliif dandeettii warri qabanii amma uummata keessatti illee afaan baay'eetu jira. Isaan immoo warri qarshii dhabanii tirree dandeettii oduma qabanii bakka garaa ofii gahuu dadhabanii jira. Kanaaf asirratti isinillee akka jajjabeessitanii jajjabina guddaa akka kennitanii asumaachi isin beeksisa. Dhaamsa kiyya isinii dabarsa. Dhaamsa kiyya isinii dabarta. Kanaaf immoo sirba kiyya misirroo kana bicha hin ta'in geerarsa tokko hin jaaladha. Geerarsa qabda. Nan qaba isa. Geerarsa jalqaba. Yeroo jalqabaa kanan hojjedhe yeroo jalqabaa aartiitti dhufu. Yeroon jalqabaa. Oodiyoodhaan immoo viidiyoon isaa hojjeta. Viidiyoodhaan jira. Yuutuubiidhaaf irra hin kennine. Yeroo sanii bari isaatis bara cinqiidha. Waa'ee yuutuubii tanaatis hin beeku namoota tanaanis waliin babbarree achumatti hin qabadhe. Waanuma fedhiin keessa kiyyana jiru uffata sirbee beekte. Kanaaf yeroo sanii irratti irree muudannoo baay'ee na muudate. Geerarsicha akkam jedha? Geerarsa sana jecha sirba sana irratti
Muudannoo mana jedhamne na muudate. Okay. Dhuma irratti deemna. Yooma rakkoon hin jiru. Haasa'iitii geerarsicha. Muudannoon kiyya yeroo sirba sana hojjedhu uummanni baay'ee na laalee sirbichirree kaameeraa isaa seeraan waraabbanne. Uummanni baay'ee itti gammade yeroo sanittis yeroo sirba duraa sana hojjedhu. Uummanni namni harkaa qabaatte malee waa baay'ee hojjechuu hin dandeechu. Harka qalleeyyi tuni nama gaditti si hambistii bakka garaa keetii gahuu hin dandeechu. Uummanni na gargaaree yeroo san naannoo birrii 15,000 na gargaaranii. Birrii kana fudhadhee viidiyoon hojjedhee gara magaalaa Hoolotaan jedhamtu deeme. Achi baankii galchee achuma edaa isaan turan hordofaa turanii attoonni dhaqeetoo na tuqanii kaawwan itti si tuqanii beekanii bara kana. Fudhatanii birrii baasee kenneefi. Baankii baastee sirraa baankii baasee tuman birrii 15,000 fi moobaayilii akkam bitadhetti kenneefi baay'ee tokko yeroo sanitti sofitti aaree. Ati muuziqaa hojjechuuf deemta. Amma tiraakii hojjedhe viidiyoon itti waraabsisaa dheetan uummanni na gargaarin jecha maayideen uummata kana fuulduratti mul'adha. Har'a imaanaa nama nyaateen taa jedheetan keessa keessatti gaddee gaafa kana birricha fudhatanii bakka nan gadde baay'ee achumaan beetasabni kiyya birrii waan jiru naa kennanii akkaan viidiyoo sana hojjedhu na taasisanii beetasabni kiyya jechaadha maazariin kiyya baay'ee waan na jaalattu bakka naa kennite akkan hojjedhu firii ta'eetuun hojjenne viidiyoo sanii. Isarraa muudannoon attuun olma na hojii zoortii finfinnee galee qaasiraa achitti narraa fudhatanii bitadhee narraa fudhatanii dadhabnaan magaalaa beekattee reef guddachaa jirtu sanatti gaddeebi'ee achitti bakka hojii boonsaa ta'e. Hattuun yeroo baay'ee maaliif sirraa fudhatti jechuun takka egaa hatamtee atiin eeggattu? Ani karaa nan eeggadhu naannoftu. Dawuu jechuu hin ta'in ani yoo fakkeenyaaf kallattuma naa dhufti ani bakaruma birrii sanii. Dawwee ta'ee tirreen deemu yeroo numa waan isitti baradinaaf taamuun kolfiin kolfiin. Maqaa itti deemu. Ilkaan ofii waa baay'ee namatti fida. Waa hedduu kana kolfuun inni ulfaata. Maaliif yoo xiqqaate moobaayilii sadii ofirraa fudhatanii naannisee magaalaa san galee waa'ee aartii kanarratti waa baay'ee rakkachaan ture waa'ee aartii kanarratti yeroo sirba geerartaa sana hojjedhu jecha sirbicha irraa hoosini jedhee tola. Innatti tola dhugaa. Amma ammoo na wajjin shaalaltaa birbiree takka shakkii shakkoona shakkii. Gaattiraa laga gamaa gaattiraa laga gamaa gaattiraa laga gamaa. Sabni koo safuu qabaa sabni koo safuu qabaa Oromoo mirga qabaa. Oromoo mirga qabaa takkamiin dararama takkamiin dararama takkamiin dararama. Jirra ka jirra 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 ka jirra 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 ka jirra jirra jireenya maali jirra jireenya maali jirra jireenya maali jirra kotannee gumbiin guunne kotannee gumbiin guunne nagannee bu'aan buunne barannee qabxii finne giddu galeessa jirra takka gudeelcha jira takka gudeelcha jiraan jedha. Baay'ee bareeda baay'ee. Egaa inni naannoo waggaa 2008 ta'a. Dammaasi kan gooftaan yanan dubbadhee. Tole. Innaa kana bara 2018 sirbicha jechaadha. Waggaa 8 almost waggaa 8 ta'eera. Waggaa 8 darbee jira. Kun immoo garuu ati barana beekamte sirba waggaa 8 dura baastee dadhabdee sanumaayyuu immoo muudannoo fi muuxannoo baay'ee keessa dabartee amma garuu bara rabbi namaa banu kinoo amma maal jette? Karaan eeggadhu naan dhuftu jedhame. Karaan eeggadhu naan dhuftu. Odoo filafiitti fuulduraan haftaan odoo fuulduraan naa dhuftame mataa guddaan qaba goofaruma kanaan gaa godhetti dubbatti deebise. Aaduma achi garagaree yookaan nama walakkaa seenta laati gootee fuutee deemte. Yoo barbaaddu hin jiru. Tokko faa si garama gara shiroo meedaa kana deemne duuba macarrashaan taa'e duuba taa'etani moobaayiliin daawwalaa deema zanaa jedhe kormi kiyya masaawutiin bana mana dubarran taa'e akkanumatti dashiin lootee dhuftee lab gootee maskootii ta'e irraa ni gadi buutti nan du'a lubbuu kiyyannaa
Amma maalan godhaa oonan keessaa buushiin kutte bakka ishiin hidhatte bakka ishiin itti zoorte deebi'eetu mangalee maalan godhare. Obsi garaa koo itteetu magal. Meeqan gubatta mucaannan? Kanatti natti Meeqan gubatta mucaannan? baay'een gubadde kana natti baay'atee garaagaraa natti dhumnaani na gubate marrimaani ol geetti humnaa ol natti taanaan na gubate marrimaan jedhe jechaadha. Kana baay'ee namatti tola. Habtaamuun kanaan dura warran isin aarse dhiifamaa yaadaf qalbii isin haa kennu rabbi isin haa eebbisu jedhee warra walitti mufate wajjin ati maal jetta? Anillee warra na arrabse warra na jajjabeechet ijuma tokkoon allaala. Maaliif na arrabsuu isaanii ana faayidaa naa ta'e malee beekamtii naa fide malee wanni na miidhe tokko hin jiru. Kanaaf ani yoomiyyuu taanaan waan na barbaade arrabaan immoo inni taamu tokkos hin jiru. Yoon dogoggoranii irree namni kana dogoggorte waan akkanaa sirreemanii kanarraa fooyyee jedheete namni beekan namni beeku waan jiru si gorsuu qaba. Kanaaf immoo ani uummata kiyyaa kanan dhaabu arrabni akkuma jirutti ta'ee odoo ol cabsuu irra ol jajjabeechine bakka rakkootitti walitti kaannee harka ol qabnee tokkummaadhanii waan jiru waliin hojjenne anan jedhuun ergaa guddaa qaba. Ayyee haftee wanni anillee akkasuma yaadichi akkuma ka beekamu ani baay'ee dhugaa dubbachuudha taanaan bahaaf dhiya kaabaaf kibba hidhee taanaan gizee hunda Oromoo gizee ormi kutaadhaan maqaa wallaan kanan jaaladhu keessa kisha. Maaliif namni giddumaan atti maquma kana ilaalanii ati Oromoo mitii naan jedhee arrabsan. Eenyutu akka maqaa maal ilaaltanii keessa namaati Oromummaan keessa namaati malee maqaa mitiin jedhaan. Maaliif miila tokkollee akkasuma dogongoree waan taate sirbee tanan ishiin xamam jettee beekta kabaddaan ishii ibsa biraat ibsiti anis ilaallee galgala dandeetuma nan mirqaaneetuma itti godhe beekta amma kaa jennaan ani ishii irratti naqee kan akka malee gaafa kaaniin beeksisa wayii baasee maaloo aniti akkasiitti ani Oromoo qulqulluudha sodaa tokko malee. Oromummaa keetii irrattis beeksisa hojjette? Maalan godhane? Filan haaran amma homaanan godhanii garuu ani Oromoo qulqulluu silan ta'eef baay'een jaaladhan Oromummaatti ittan boona ittan gammada garuu namni na biratti lixa baha dhiha kaaba namni hin jaaladhu. Oromoo tokko taana Oromoo tokko godhaame waanuma Oromoo tokko haasoftan maaliin jedha namni tokko beektaa irraan bude seexanatu irra jira akka Oromoon tokko hin taane an jaalatu jira hoo arrabsite an dazedhutu jira maal akka ta'e wallaalee bara amma maaloo dhiifama naa godhaa odoon jedheeni salami maal ta'e kun waan safuu Oromoo dubbatamuu qabeedha. Nugaasa waggaa dhiirri na dafee waan hin jedhu beeku nama guddaa miti naan jedhan guddaa taadhaan arrabsuu qabdi daa'imni naa gadi nan arrabsaa jecha. Haftaamu baay'ee asitti taphachaa ture irra jirecha warra hordoftoota kana dootii si godhanii yeroo baay'ee hordoftoota amantaa hordoftootuma warra isa hordofanii akkaawuntii isaa jala deemanii maamiltootuma jechaa. Ani ngata garuu maalan jee beektaa seenee laalu nan aara seenee laalu dingataa. Bagana arrabsanii dandeeree jedhee dingateen jedhee bar bagana arrabsan dandeeree surmaayyuu jedhee maaliif egaa jechi kiyya gizee tokko Oromummaan kuni aarsaa guddaa si kaffalchiisa kaffalaa turresi kaffalaa jirresi Oromoo taanee bahaaf dhiya kaabaaf kibba amma arrabaa wal qeeynu amma wal cabsinu hoo wal jajjabeessine maal ta'a hin jedha dhaamsa kiyya irratti lammatas immoo akkasuma engadalee xiqqoorra dubbadhee an Oromoodhaa ta'uu odoo hojjennees maaltu wal qeeqisuu fidee maaltu wal cabsuu fidee wannumti Oromoodhaa ta'u tokko hojjetame han jaalatee fudhata han jibbe hoo dhiisee bira darbee hoo han dazze yookiin immoo itti gammade hoo dhaggeeffate han hin barbaanne immoo hoo bira darbe maal ta'a hanuma Oromoodhaa ta'u tokko gosa 4-5 odoo hojjetan maal rakkoon isaa dandeettii hoon qabaadhee hojjedheef oo tamanan egiddii ati natti amanuu qabdaa yookaan immoo kana qabdaan jedhu Oromummaa bichaatti amanna. An hundumarraa immoo Oromummaa kiyyattan amana Oromummaa kiyyan jaaladha Oromummaa kiyyan kabaja baay'een kabaja an diddee garuu daangaanatti dabarta ofirraan deebisaa engadda garuu qaalii galee inni gadi dhuga malee akkanumatti obseetuma. Badaan afaaniin hin ba'u garuu miisejjii isaan barreessan irratti immoo seenee lama sadii afuroon deebise mataan dhukkuba keessa hin ba'a bakka ilmaa laaluu danda'u suruma bakka surumaa bakka maal jettaree jee tokko laalaniitu akka barreessan natti fakkaatu
amma fardi faan ittiin nama qeeqama farda ittiin kaachisanii haaduwaa ittiin lolanii ammeeqa ittiin godhan ittiin reebanii ittiin rukutanii fardi koo itti beekamtii kan farda faasin jedhetti si arrabsanii bakka waan adda addaati si qeequ yaa ta'u malee immoo inni gizeetti qabee ilaalu zaruma keenya natti fakkaatu. Oromoo miti natti fakkaata afaan baratte malee warra talaxxaafii sana ta'etti tan shakka barbeetta warra talaxxaafii kinoo xigganyoota tan an dhuftee nuti laxafamtuni maqaa keenyas barattee ittiin nu arrabsiti isaan achitti maqaa keenyas immoo kun immoo silaaleetuma si arrabsa ati waan arrabsite inni nalaaleetuma gittim maaliif egaa maqaa ofii eeggachuu wallaalaniituma summaa arrabsee tarra isiin keenyaan fika talaxxaafii san taati beetta ishiin talaxxaafii irra taateef maqaa ittiin nu cabsuudhaaf ani baay'ee naara amma gee tokko baasuwee dheengaddallee gaafa naga'u waa'uma Oromiyaa kana kee ta'anii maallaqa yookiin geemii tokko dhanii gaafa isaan tuulamaaf arsii dhanii gaafa isaan arraba tokko arrabsan keessa kiyya galgala gara baadiyyaa kana deemee tanan waan an godhu waan an baafadhu walleetan xiqqishuu takka hojjedhe viidiyoo keessi kee irra jee na gubat akka kinoo maal jedhama hoggaa talbaan hin gubattu waan ta'e garuu kinoo waan ashaaroon gubanii kinnattoon jedhan tokko naqanii kinnattoo akkasitti keessi kee na gubate natti fakkaata xiqqoo ishirraa hojjedhe maaliif kaa waanuma ittiin maallaqni argamu waa'ee Oromoodhaan maallaqni argamu ta'e dhiisuu qaban akkanaatti waa'ee saba cabsu tokko maallaqni natti argamu iliqirqir jee yoo hafe maaliif saba ofiitii caalaa saba ofii awwaaraduurra saba ofiitii irratti ba'anii dubbachuurra namni tokko maallaqa ittiin argachuuf sobee wal arrabsaa wala beetta ani isa keessa takkallee ijaan ulaalu manni sun ittiin dommileen ittiin miidhaqatanii argadheef fe'uma. Maalifan kana jedhee ani Oromoo kiyya baay'een jaaladha kaabaaf kibba bahaabbiya jedhee sirballee hojjedheen jira sirba isaa sirba waa'ee Oromummaa kanarratti baay'ee itti gammadaa Oromummaa koo ta'uudhaaf kanas hin jira gaafan kana jedhee gadhiisuun immoo maal anyaan beektaa akka Oromoo taate eenyus si beekaa kana namni koo waa'ee dhiiga ofii marmarsiisa afaanii waan Oromummaa kee qabdu himatta malee. Oromummaan Oromoo ta'uu kan dhiiga qofa osoo hin ta'in Oromummaa jechuun saba kabajuu, nama jaalachuu, ofiin boonuu. Oromoon ani kan koo ati Oromoo miti waliin jechuu hin dandeenyu. Oromoon kan biraatu fudhatee saba biraatu fudhatee guddisa waan ta'eef namni tokko Oromoodha ani eega ofiin jedhee wanta Oromoo boonsu yoo hojjette ati dhuguma Oromoodha. Oromoo taatee garuu wantuma Oromoo jibbisiisullee wanta Oromoo cabsullee yoo hojjette garuu Oromoo yoo osoo taate ati Oromoo miti. Dhaamsi keessan baay'ee bareeda. Anis gama social media kanaatiin wanti argu waan baay'ee jira. Amma isin lamaan ani isin beellameef sis yeroo darbe kanas beellameef wanti isin irraa hojjettan wanta saba yookaan saba biraa kan tuquu miti mirga namaa kan tuquu miti. Garuu arrafamtaniirtu arraba baay'ee baattaniirtu wal fakkaatanii. No. Miti jechuun habte maaliif seete anis yeroo tokko nama mufachiisa jechuun Oromoon tokkummaa wanta jedhu yeroo hojjechuu qabanitti namoonni baay'een akkuma waan baay'ee argaa oolla. Tuulamaa, Maccaa, Arsii, Baalee, Jimma jedhanit keessumaayyuu warri biyya Arabaa jiran kun safuu gataniiru. Anis kana itti dabaluun barbaada. Isin kanan isin beellameef wanta kana keessa harka waan hin qabneef. Ofirratti baacu malee namatti isinirratti baaca malee kuni bashannana akka kootitti. Abbaan barbaade si haa hordofu abbaan barbaade si haa arrabsu. Miidiyaa waan ta'eef jechuudha. Miidiyaa fi mootummaan inuma qeeqama inuma arrafamaati. Miidiyaa irra wanni taataana nama dhuunfaa miti mootummaan illee inuma arrafama. Garuu inni guddaan maal inni akkuma isin jettan warri keenya qabsoo isaaniitiin sirba isaaniitiin kan lafeen isaanii itti cabe kan dhiigni isaanii itti dhangala'e tokkummaa jedhaniiti mitire Oromoon tokkummaa jedhanii sirbaa turanii Oromoon maaliif tokkoon ta'u jedhanii oduma sirbanu afaan naachaa keessa waltajjii irra ta'aniiti mitire Hacaaluu faana waltajjii afaan naachaatiin marfamanii jechuu dandeessa tokkummaa jedhanii kan sirban. Amma immoo Oromoo irratti baacuun wanti isaanii san gadi buusuu ta'a. Kanaafuu bakka ta'e dhokatanii ijoolleen sun warri sun fuullee xiyyiitii rasaasa fuuldura dhaabbatanii waan baay'ee jedhan waa'ee dhimma Oromootiif lafee isaaniitti dhaban. Warri har'a garuu mana isaanii taa'anii dhokatanii Oromoo Maccaa, Oromoo Tuulamaa, Oromoo Salaalee, Oromoo Baalee kamiyyuu, Oromoo biraa kamiyyuu wanta gargar baasu. Kan dubbatan garuu itti yeella'uu qabu, itti saalfachuu qabu yaada jedhu anis itti dabaluun barbaada. Hin barbaachisu waan akkasii isinis gara fuulduraallee
Oromummaan keessan kan beekamu waan Oromoof ta'u yoo hojjettan, waan Oromoof ta'u yoo hojjenne, walumaa galatti dhala namaaf waan ta'u yoo hojjenne sanatu nurraa eegama. Yaanni keessan sirriidha isiniin jechuufanii warra garuu Oromoo irratti hojjetu yaadaaf qalbii isaanii haa kennu jetteerta. Qalbii isaanii haa kennu. Karaatti isaan haa deebisu. Warra Oromoof hojjetu ayyaanni Oromoo isaan haa jajjabeessu. Warra Oromoo irratti hojjetu garuu yaadaaf qalbii isaaniif haa kennu. Maayinni yeroon hin darba waan ta'eef seenaa kaa'uun sirrii miti. Warri dhaltuu kan dhalaa Salaalee kan arrabsu, kan Baalee kan arrabsu, kan Jimmaa walumaa galatti kan Tuulamaas kan biraas warri arrabsu gargar baasanii warri qoodan isaanis immoo obboleettii qabu, obboleessa qabu. Yookaan yoo gaaf tokko yoo qalbii jijjiirratan daa'ima godhachuun isaanii nafu. Daa'imti isaanii borummoo isaanitti qaanofti. Saba irratti qofa osoo hin ta'in ofii isaaniitti irratti illee waan badaa hojjetu gatii ta'eef anis yaadaaf qalbii isaaniif haa kennu jedha. Baazuu akkuma teette kana baay'ee nu saalbachiisaa jiranii isaan illee dhengada akkuma isin jedhan baay'ee na aribeetta. Amma immoo borus immoo tiktaakara yookiin immoo akkanuma ittiin beekamtuudha gadi ba'eet immoo yookiin tokko fuudhee biyya kana cafeetuma lafa godha arrabaan. Silaa isin jiran isaan gamatti re'oota eegu nu rakkisanii jiru ammaa. Isaan maal itti fiimessi ta'uu yookiin immoo itti maallaqa argachuudhaaf nu arrabsan. Nu arrabsan biyya arrabsan jechuun ana arrabsamu na wayya nama dhuunfaa kiyya. Nama Tuulama, Arsii, Baale, Jimma kana arrabsuu oduu na arrabsanii ana kophaatti layyaanii namni qotee bulaa warra nagadatee bulu daldalaa nama waa goota hayyoota meeqa keessa jira walitti qabanii gizee gandaan wal layyaanii warra arrabsan kana inni sirrii mitiin jedha gara fuulduraatti kaayyoo biraa qabaatu kaayyoon sun immoo hin ta'u yeroodhaaf ta'a malee hin ta'u. Amma Oromoon alaa keessaa walitti gamaa jira wanta Oromoo tokkummeessu. TikTokii beekamtii jechuun beekumaa miti. Beekamtii kanatti fayyadamtee waan saba kee fayyadu hojjechuu qabda malee waan beekamteef ati boru waan sirra ga'u hin beektu yookaan dirqama hidhamtee yookaan reebamtee sirraa hin qabdu. Wanta maayindiin keessi ajaju boru maal ta'a garamitti na oofa seenaadha wanti kun gatii ta'eef of eeggachuun barbaachisaadha. Akkumaatu jette gatiin kanaan illee argamu yoo hafe wayya kadhachuu wayya. Siigalee saba irratti saba walitti akka wanti jedhurra gochuurra kadhachuu wayyaan jedhee yaadaanis yaadni keessan sirrii. Ani asirratti waan itti dabalu akka kiyyatti ka namoonni kutaa kutaan ol qoodee garuu isaan hunduu Oromummaadha Oromoodha. Gandaan kutaan ol qoodanii ol arrabsuun qabanii turan. Gaafa nu akkanatti ol arrabsinee ol cabsinee ol gadi buusne alagaan qofa nutti qaba. Nutti kolfa. Itti gammada. Nuti immoo asumatti ol cabsuurra odoo waan jiru waliin mari'atanii kana jedhanii karaatti ol deebisanii geemii abbaan taphate inni saamoo sunis saamoo kun waan isaan lamaan ilaallatu malee waan namoota kana hunda isaan arrabsiisuu malee achumatti xumuruu danda'u. Kanaaf immoo qalbii isaaniif haa kennu. Karaatti isaan haa deebisu. Waan Oromummaa karaatti isaan haa deebisu. Araara isaan gidduu haa buusu jedhanii akka kiyyaatti. Injifannoo soo ta'e gandatti galchuu hin qabnu. Oromoon injifannoon Adawaa kan Oromooti. Oromoon kan kooti hin jenne. Kan biyyaati kan Itoophiyaati jedhee kan Itoophiyaa qofatti hambisne kan Afrikaati jedhee atileetonni keenya Abbabaa Biqilaa Faarraa kaasee addunyaa irratti yeroo mo'atan Oromoon kan kooti hin jenne warri waan gaarii hojjetan kan kooti hin jenne wanti isaan hojjetan hundumtu kan ummataati jedhan. Kanaafuu sanarraa illee barachuu qabu. Oromoo gandatti gadi buusuun of xiqqeessudha. Oromoon seenaa guddaa qaba waan baay'ee waan hojjetame qaba waan hojjete hundarrattu kan kiyya jedhee hin beeku. Oromoon gandatti gadi buusee hin beeku. Gandatti godinatti miti. Kan kiyya qofa jedheen beeku. Seenaa atileetonni yeroo hojjetan gootonni keenya yeroo hojjetan kan Oromoo qofa hin jenne. Kan Oromootu fudhatanii keenya jedhaa miti namni. Kanaafuu warri injifannoo gandatti galchan warra kaayyoo biraa qabanidha. Namoonni illee dammaquu qabu. Yeroo hundumaayyuu isaaniif harka rukutuu hin qabnu, ittaarus hin qabnu. Yoo danda'ame seeratti dhiyeessuu yoo ta'u baate immoo gaaf tokko isaanuu seenan wanti itti fidu jira gatii ta'eef sanarratti wanni jechuun qabnu. Namni tokko gaafa ol lole warri isaan lamaan ol lole waan ta'eef warri duuba immoo amlee harka rukutanii odoo harka rukutuurra araarsanii waan akkanaa sirrii mayii waan akkanaa sinina deebisu jedhanii dubbachuu qabu malee warri duuba harka cabacabii yookaan harka keeyyan dabadabdu bakka jirtutti yoo dhaabde bareeda. Kanaaf maqaa ol balleessurra maqaa ol tolchuu wayyaa. Oromoon tokko Oromoon yoo rakkatarree nama ol gargaaree yoo beeleerree beela ol baasu waan ta'eef nu wal cinaa dhaabbannee kafana walii taana malee kafana ofirraa fuudhurra kafana walitti qabna malee wal ganda fuulduratti alagaa fuulduratti ol baafne maqaa olii xureessurra
wal gorsuun barbaachisaadha. Kanaaf tokko haa taanu. Warri immoo duuba nama tuttuqanii kana akkana godhatanii duubanii koomantii garaagaraa barreessitanii akka namni walitti bu'u kan walitti dirree walitti bu'u gootani waan beekumsa isin haa kennu karaa isin haa deebisuun jedhanii akka kiyyatti. Dhaamsa gaarii dhagaa egaa yeroo biraallee kan walitti deebineetu hojii artiitti jirtu sillachuu. Kanaafuu miidiyaa fi artiin immoo waliin deemaa wal barbaada. Artiistiin artii wayii yoo gumaache miidiyaan deebisee barbaaduun hin hafu. Yoo umurii yoo nuu kenne deebinee hojii biraatiin kan wal agarru ta'a. Boggeel kaan annanii maa godinaan jettaree maal godinaan jettaree jireenya kaawwannanii boggeel kaan annanii boggeel kaan annanii boggeel kaan annanii maal godinaan jettaree jireenya kaawwannanii muka qarree daraaruu damma makaatiya muka qarree daraaruu goroora kee bajaafi damma makaatiya akka birraan daraaruu. Adale do kadoga damma makaatiya salale do kadoga undusuma marata damma makaatiya magalai jadoga muka karre dararu damma makaatiya muka karre dararu gorora ke bajati damma makaatiya akabiram dararu asheta nyata Bogel kananani bogel kananani bogel kananani bogel kananani bogel kananani bogel kananani mal godina jetare jireenya kaawwannani muka qarree daraaruu damma makaatiya muka qarree daraaruu goroora kee bajaati damma makaatiya akka birraan daraaruu ejertamuu rittaare damma makaatiya ejertamuu rittaare gorirti kee zidane damma makaatiya nabira bun rittaare muka qarree daraaruu damma makaatiya muka qarree daraaruu goroora kee bajaati damma makaatiya akka birraan daraaruu bal'oo Horaa bulaatiin jenna kaaba. Horaa bulaa deebana nu jiraadha eebbaa keenya. Kaameraamaanii. Akkasumas immoo weellistoonni lafaa dhufanii namoonni uummata keessa dhokatanii jiran baay'ee jira waan ta'eef isaan irree akka dhaamsa dabarsitanii akka jajjabeessitan asumaan galata isinii galcha naa galatoomaa fayyaa naa ta'a hamtuu isin hin argini gaarii isin hin darbini isin hin jedha. Leellee gootu godhanyaa kiyya gurraacha kiyya gurree gurraacha badhaasu tangaa gurbaa. Waan asitti nu argamtaniif guddaa isin galateeffannaa horaa bulaa isiniin jenna. Kana fakkaata gaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka nu waliin fataa jettan baay'ee nan hubadha yookaan immoo fataa akka jettan nan amana galatoomaa isiniin jedha horaa bulaa yeroo biraa keessummoota biraatiin kan walitti deebinu ta'a wanti dabaltanoo jiraachuu baate anasumaan xumure. Anillee dhugaa dubbachuudhaa taanaan baay'ee nu gammachiisanii Oromoo keenya ta'uudhaaf baay'ee itti gammannaa baay'ee jajjabina qabdu. Akkanatti fuutanii intarvii nu godhuu keessanii fi nama hedduu intarvii godhaa jirtanii borullee har'allee nu jiraadhaa horaa bulaa tulluu ta'a nu mul'adhaa baay'ee asinitti yaaddoo jiraatte immoo sulula isinirraa buutu isin tulluu ta'a nu mul'adhaa gizee hunda jiidhan dhabinaa jiin isin hin dhabin kiisiin keessan birrii haa ta'u harka keessan warqii haa ta'u jaalala namaa isinii haa kennu nu haa kennu nu jiraadhaa. Nuyis asii dhumnee isin hin dhabinii isinis immoo nu yaamtanii nu hin dhabinii waliin nu haa jiraachisu ayyaanni Oromoo urraachi garaa garbaa leemoo garaa taliilaa tokkichi maqaan dhibbaa inni nu haa eegu isin haa eegu horaa bulaa isiniin jedha deebana. Ayyee anillee asirratti waan itti dabalu
Miidiyaan keechan kun asitti namoota lafaa dhufee namoota rakkoo qaban namoota miidhaa qaban asitti waamanii intarviyuu kana godhuu isaaniitti baay'een isaan galateeffadha. Miidiyoonni kaan irree akkuma keechan kana quuqama Oromoo ilaalaniitoo dandeettii ijoollee dargaggoota lafaa dhufan hojjechaa turan gadi bu'anii akka keechan kanatti akka irratti hojjetan dhaamsa guddaa qaba. Ayyee. Ulfaadha. Sinillee ulfaadha. Ayyee. Yaa gurree gurraacha malaaku gurree gurraacha malaaku. Yaa gurree gurraacha maraatu yaa gurreetoo isobani yaa gurreengetoo. Yaa gurreetoo gadee garaan hin ammaatu barana waan ati tangatu. Yaa burreeko gadee garaan hin ammaatu gadee garaan hin mammaatu. Yaa burreeko gadee garaan hin ammaatu barana waan sin taatu.